namni obbolaa qabdu kana biratti laachee irraa godha. Ergan biyyaa bahee waggaa 3 maallaqa illee argatte nan dhukkubsadha. Dhibee sammuu tan dhukkubsadha. Ijoolleen namni obbolaa qabdu akkana bira hin darbu. Namni haadhoo qabdu kadhatti jabaate. Haadhoodhaan dhaladheen kophaa ta'e ergan biyyaa bahee waggaa 3 kan hin jiru beeku. Namallee darbu firallee hin qabu. Nabaasaa lubbuu kana baraaraa boloota. Boloonni viidiyoo kana argitan lubbuu kana baraaraa. Ijoolleen Ay carraa ijoollee biyya Arabaa jirru. Maali garuu carraan keenya? Obboleettiin keenya kuni akkuma nama kamuu dalagachuudhaaf biyya Beerut dhaqxe. Biyya Beerut erga dhaqee waggaa 3 jetti. Waggaa 3 kana keessatti maallaqa takkan arganne jetti. Ofiis na dhukkubaa jetti. Maaloo uummata koonaa iyyaanaa mirmadhaa'ee du'a jalaa na baraaraa jetti. Anaa nyaatu miskiina ta'uu dhugaa rabbi garaa nama nyaata. Ay ijoollee keenya gaafa biyyaa baanu akkanatti biyyaa baana. Achanii achi biyya keessa gaafa biyya ormaa dhaquu shishurru akkanatti yuunifoormii nutti uffisanii waa hunda nu godhanii gaafa immoo nu as geenyee isaanitti bilbilu yookiin immoo isaanitti dawwalamu ijoollee keenya garagalaniitu bakka isaan jiran yaadatanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuun qabasin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibis gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya tokko biyya Beerut keessatti rakkina cimaa keessatti maaloo obboleewwan koo na baraaraayi lubbuu kiyya na baraaraayi du'aaf jireenya jidduun jira. Akkasumas immoo miciyyoon kun baay'ee bo'aa jirti. Birrii waggaa 3 ergan biyyaa bahee garuu birrii waggaa 3 hin agarre. Maaloo du'uma kiyya bichaa akkuma lubbuutti yaan ba'u bichaa na taasisaa jetti. Namarraa dhaladhee tan kophaa ta'ee jetti. Baay'ee nama gaddisiisa wanti ijoollee keenyarra deemaa jiru. Dhugaa rabbii yeroo tokko tokko dhalachuma ofiitu si jibbisiisa gizee kana agartu yoo ilmi namaa akkatti dararamu yoo ilmi namaa akkatti boo'u miidiyaa kanarratti baqa keessaa ijoollee shamarran biyya Arabaa jirru jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku dhalannee ilmi namaa cinqii agarree nuti dhalannee raawwannee cinqii agarree biyya ormaa keessatti sammuu kootlee na dhukkubaa akka sammuun ta'e jette. Anaa nyaatu saree koo. Yaa jireenya addunyaa tanaa dhugaa aganumaa bar dhugaa rabbi na nyaadhattee sammuu ishee dhabdee bar biyya ormaa keessatti. Mucayyoon kun iyyalaas kan ka'e ta'uu danda'a waan adda addaatiin cinqatee irraa kan ka'e ta'uu danda'a birrii waggaa 3 erga argannee mucayyoon kun cinqamtee sammuu isheellee dhabaa jirti jechuudha. Adaraa ijoolleen keessattuu Beerut jirtanii mucayyoo kana gargaarati lubbuu ishee baraarati kara biyyaa akka galtuu akka maatiidhaaf galtu jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif namni yoo fayyaa ta'e yoo qaama guutuu fi waa hunduma guutuu qabaate hojjeteetuuf jijjiiruu danda'a. Har'a isheen akka xiqqoo ishee bakka sammuutti na ta'ee jechaa jirti. Hedduu garaa nama nyaatti. Kana keessaa qarshii hojjetti malee hin argattu. Baay'ee cinqii hamaa keessan jira. Lubbuma kiyya qofa na baraaraa jechaa jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Obboleettii koo waaqayyoon harka diinaa keessaa illee si haa baasu. Duraan dursa jechuudha. Hin ulfaata jireenyi biyya ormaa. Kun akkanatti gaafa biyyaa baanu akkana jirra. Akkanatti faxoorannee yuunifoormiitti kaanii nu barsiisanii akkasitti gadi lakkisu. Garuu gaafa as geenyu immoo bakka nu jirru bakka nu quba hin qabnu duuneef jiraannee keenya iyyuu quba hin qabanii jechuudha. Isinii galte hundumtuu keessattuu warra daldaltoota moo wannoo jedhasanii imbaasii jedhasan jechuudha. Bakkuma biyyuma hunda irratti teechiraatte ijoollee keenya irratti isaan kan gufuu ta'ee akka ijoollee keenya illee tumamu taasise isaan jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif qurxii walitti himuu wayya jechuudha. Kan ijoollee teenya sirriitti akka cinqamu taasise imbaasii keenya jechuudha. Iddoo imbaasiin keenya har'a ijoollee keenya to'ate har'a akkam jirtan jedhanii gaafatti bilbilatanii nu to'atan ta'e har'a Araboonni akkatti irratti hin taphattu jechuudha. Har'a akkanatti ijoolleen keenya sammuu biyya ormaa keessatti hin dhaban jechuudha. Of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jedhanii sammuu biyya ormaatti hin dhabanii jechuudha. Ijoollee beekatu
reeffi isaanii hagaarraa bakka buutee isaanii dhaban ijoollee meeqa obbaraadha wajjin baanee kan dhabne meeqatu jira. Hin nyaanna jedhaniiti bar hin teenye jedhaniiti muti hojjennee of jijjiirree maatii keenya jijjiirratu warra biyya ormaa keessatti sammuu nu dhabsiise malee sammuu dhabaa jirti ijoolleen keenya malee osoo hojjetanii biyya keessattis jijjiiramuu danda'u jechuudha. Garuu hiyyummaa biyya keenyaa nu baaste har'a biyya ormaa keessatti immoo sammuu nu dhabsiiste fayyaa nu dhabsiiste jechuudha. Singalee kanaaf adaraa keessan obboleewwan koo namni viidiyoon kun simbira ga'e mucayyoo kanaa sagalee ta'uun dagatinaa akka isheen lubbuu ishee baraaru keessattuu ijoolleen beeru jirtanii adaraa keessan lubbuu mucayyoo kanaa qaqqabaate mucayyoon kun akka lubbuudhaan hin baate karaa maatii ishee fayyaa guutuudhaan akka galtu baqa. Maaliif wanna fi hafu gaafa fayyaan jiraatte waa hundi hojjetama. Mucayyoon akka ofii isheetti haasoftutti baay'ee haasoftu akkuma argaa jirtanii sammuun kiyya na tuqamee jira jettee jirti. Sammuun kiyya likkiin hojjetu jette. Maaliif hin hojjenne beektanii cinqatee irraa akka hirriiban qabanii cinqatiidha. Qarshii damoosa hin kennanii fi ijoollee keenya toluma jisiifatu akka barbaada itti taphatu sababa saniif ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti cinqatiidhaan dararamaa jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo hundumti keessaniyyuu viidiyoota akkanaa kana sheerii godhaati bakka dhimmi ilaallatu biraan gaati sagalee illee ta'aa fi obbolooti keenya kanaa dhugaa garaa nama nyaatti lubbumatii abichaa na baraaraa jetti. Haati ishee akkam taate du'a garte odoo suuraa kana agarte akkam taate dhugaa nama gaddisiisa. Innaa kanaaf adaraa keessan obboloota koo ijoolleen beeruuti keessattuu jirtanii adaraa mucayyoo kana gargaaraa adaraa lubbuma isheetiin akka baate karaa maatii ishee galtu jechuudha. Maatiin ishee goggeetu ishee eeggachaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Hin nyaannan tuni nama nyaatti. Garuu namni gaafa nuti as dhufnee waan filtarii kun bareechee fakkaanna. Filtarii kana ofitti keenye akkasitti akkas laayivii irra dhufne yookiin immoo viidiyoo hojjenne maashaallaan talle biruu seetti tolli namaan jedhan. Garuu nuti wal beekaa nuti warra keessa jirrutu wal beekaa jechuudha. Somnee kofalla keessi keenya madaadha moo maal jedhetti kan akkasanii nuti somneetuma koo gubbaarra ifna malee keessi keenya gurraacha ta'ee jira. Keessi keenya waan baay'ee baatee deema jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii waliif sheerii godhaa. Viidiyicha kana waliif sheerii godhaa hundumti keessaniyyuu isiniin jedha wanta nu baannee deemnu harreen baatteen deemtu jechuudha. Dhugaa rabbii obsa ijoollee arabaa qabnu namni tokko hin qabu jechuudha. Waa hunda dandeenye waa hunda obsine biyya arabaa keessatti isaaniyyuu siqaayii meeqa jibbinsa meeqa irra geenye jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma kan warroonni mana kanaafis haarawaa taatan immoo sabskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a hortaartas galatooma ulfaadha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Jabaadha isin jedha akka obboleewwan keenya kanas kan deemsaaf karoora irra jiran kanas sinaa gargaaru hedduu ulfaataadha. Maal godhu gartuu obboleetti koo diina keessaas